keenyaa oduu isin dhageessisnaa oduu waliin aan gamteessaa sabaati. Godina Shaggar Lixaa Aanaa Mulootti poolisiin Oromiyaa jedheef waamu dubartii ulfa ji'a torbaa mana hidhaatti reebee garaatii baasuun dhaga'ame. Godina Shaggar Aanaa Mulootti jiraattuu ganda Muloo Faallee kan taate aadde Nuunnuu Zawduu ilma keetu bosona jira jechuun poolisiin Aanaa Muloo gaafa 26 bara 2022 mana jireenyaa isheetii qabuun gara waajjira poolisii Aanaa Mulootti geessuunidhaan. Aadde Nuunnuu Zawduu erga hidhamanii booda qorannoo gaaffiif mana hidhaatii baasuun waajjira poolisii keessatti reebicha hamaa poolisiin reebamteen ulfi ji'a torbaa gaafa guyyaa caamsaa 29 bara 2022 ganama garaatii bahuun beekameera. Aadde Nuunnuun haadha maatii yoo ta'an ijoollee isaanii qonnaan kan jiraachisan ta'uu kan beekamu yoo ta'u balaa ilma keetu bosona jira jedhuun waraanni mootummaa yeroo baay'ee miidhaa garaagaraa irraan gahaa turuu maddeen keenya jiran himaniiru. Haaluma wal fakkaatuun waraanni mootummaa bilchiginnaa aanuma kanatti gaafa caamsaa 28 bara 2022 miseensa waraana bilisummaa Oromoo qabne jechuun reeffa namaa hanga ammaatti eenyummaan isaa hin beekamne bakka lafa gabaa hojja duree jedhamutti reeffa isaa naannessaa akka turan jiraattonni himanii. Waraanni mootummaa bilchiginnaa milishaa magaalaa waliin ta'uun gocha garaa jabeenyaa kana erga raawwatanii booda reeffa eenyummaan isaa adda hin baane erga gabaa naannessanii booda gara baadiyyaatti geessuun baargamoo keessatti gataniiru. Godina Bunnoo Beddellee magaalaa Beddellee keessatti dargaggoota karaarra deeman poolisoonni humnaan butanii raayyaa ittisa biyyaa deemte jechuun manneen hidhaa Beddellee keessatti walitti qabaa jiraachuun dhaga'ame. Akka jiraattonni nuuf himanitti taanan duula maqaa TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo balleessina jedhuun yeroo ammaa kanatti tikni magaala keessa naanna'uun uummata nagaa humnaan qabamuu fi reebicha hamaan erga irraan ga'anii booda mana hidhaa bakkoota garaagaraa magaalicha keessatti argamutti maddeen keenya ifa taasiseera. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Iluu Galaanitti namoonni nagaa 5 waraana mootummaan ajjeefamu akkasumas godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jaardagaa Jaarteettis namoonni nagaa 3 faannoo Amaaraa mootummaan hidhachiiseen ajjeefamuun dhaga'ame. Rakkoo siyaasa biyyattii keessa jiruun uummanni nagaa guyyaarraa guyyaatti ajjeefamaa ooluun hedduu kan nama gaddisiise yoo ta'u ammas waan kun hin dhaabbanne. Baha Oromiyaatti hidhaan jumlaan ilmaan Oromoo irratti jabaachaa dhufu maddeen keenya ifa taasisan. Oromiyaa guutuu keessatti ilmaan Oromoo ajjeefamuu fi ukkaamsamanii hidhamuun jabaatee kan itti fufe yoo ta'u kaleessa jechuunis caamsaa 30 bara 2022 godina Harargee Bahaa magaalaa Dirree Dawaa keessatti artiist Sharmaarqee Adam halkan otoo rafaa jiru waraana faashistii murnaa Abiyyiin durfamuun ukkaanfamuun maddeen keenya ibsan. Artistiin kun agarraatti as buuteen dhabamuu maatiin isaanii yaaddoo qaban ibsachaa jiraachuus maddeen keenya ifa taasisaniiru. Gama biraan godina Horroo Guduruu Wallaggaatti finxaaleeyyiin Amaaraa abbaa manaa fi haadha manaa dabalatee namoota nagaa 3 ajjeesuun dhaga'ame. Caamsaa gaafa 30 bara 2022 godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jaardagaa Jaartee gandaa Daargee Kootichaa jedhamutti finxaaleeyyiin Amaaraa kan mootummaa faashistii Abiyyi Ahimediin durfamuun abbaa manaa fi haadha manaa dabalatee namoota nagaa 3 qe'ee isaanii irratti ajjeesuu maddeen ifoomsaniiru. Namoonni ajjeefaman kunneenis obbo Biraanuu Xilahuun Galataa umriin isaanii kan waggaa 55, aadde Alamiin Sarmuu umriin isaanii kan waggaa 45, haadha warraa manguddoo obbo Biraanuu kan ta'an sanyii Rattaa Gaddafaa immoo daa'ima umriin isaa waggaa 12 kanneen jedhaman yoo ta'u kana malees manneen uummataa hedduu qabeenya waliin barbadeessuus dhaga'ameera. Finxaaleeyyiin Amaaraa onkoloolessa 10 bara 2021 irraa eegalee irra deddeebiin godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti haleellaa uummata nagaa irratti raawwachaa jabeessee itti fufeera. Lixa Shaggar Ona Galaan keessatti waraanni mootummaa bilchiginnaa Itoophiyaa namoota nagaa 5 bakka tokkotti rasaasaan yeroo ajjeesu qabeenya isaanii ammoo gubuun dhaga'ame. Godina Shaggar Lixaa Aanaa Iluu Galaan ganda Irgoo Waashamootti waraanni mootummaa bilchiginnaa namoota nagaa 5 rasaasaan ajjeesuun namoota 2 akka malee miidhuun kanneen jiraattotaa 3 ammoo ibiddaan gubee qabeenya isaanii hunda saamuu odeeffannoon achirraa nu ga'ee ifa taasisa. Mootummaan bilchiginnaa yeroodhaa gara yerootti uummata Oromoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartuu fi nyaachiftu jedhuun duula qindaa'aa banuun haga ammaatti lubbuun namoota nagaa gola Oromiyaa hundatti kan darbaa jiruu fi
qabeenya jalaa saamaa akka jiru ni beekama. Waluma kanaanis gaafa caamsaa 30 bara 2022 godina lixa shaggar aanaa iluu galaan ganda Irgoo Waashamuu jedhamutti ajjechaa fi saamicha olaanaa raawwatameera. Maqaan namoota ajjeefamanii fi qabeenyi jalaa saamame kunneen obbo Fiqaaduu Xaasoo, obbo Jabeessaa Likkiisaa, obbo Dhugaasaa Taayyee, obbo Lalisaa Barsiisaa, obbo Lalisaa Yiggeessuu fi kanneen bakka buuteen isaanii dhabame immoo obbo Boddossaa Likkiisaa fi Horree Nagarii kan jedhaman yoo ta'u, kanneen mannii fi qabeenya waliin guutummaa guutuutti jalaa barbadaa'e ammoo Barsiisaa Jaalataa, obbo Caalqaa Jaliilaa, obbo Tafarii Barsiisaa yommuu ta'an maqaadhaan yaamnee fixuu kan hin dandeenye qabeenya isaanii beellada lubbuu qabu hunda ooffatanii akka deeman kanneen ijaan argan FNN itti himaniiru. Akka odeeffannoon nu ga'e kun hanga ijaan mul'ate qofaa malee lubbuu namaa fi beelladaa mana sana keessaa gubate wanti adda bahe hin jiru. Sababiin isaa ammoo warri qe'ee hanga humna qabu gadhiisee bosonatti baqataa waan jiruuf kanneen humna hin qabne ammoo manguddoonnii fi daa'imman warra ibidda rasaasa shiftaa PP fi mana gubate keessa baqachuu akka hin dandeenye maddeen kun eeraniiru. Magaalaa Finfinneetti manneen barnoota afaan Oromootiin barnoonni kennamutti dhalattoonni saboota birooyyuu afaan Oromoon barachuuf fedhii qabaachuu biiroon barnoota magaalichaa ibse. Intaaleeyyiin Amaaraa fi deeggartoonni garichaa manneen barnootaa magaalaa Finfinnee afaan Oromootiin barsiisutti naafanii manneen barnootaa keessatti hokkara kaasuuf hojjechaa akka jiran dhaga'ame. Hoogganaan biiroo barnoota magaalaa Finfinnee obbo Zalaalee Mulaatuu ibsa kennaniin qaamonni ilaalcha dulloomaa qaban magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromootiin barnoota kennuu akka yakkaatti ilaalaa jiru jedhan. Saboonni hedduun garuu deeggaruu irra darbee afaan Oromoon barachuu fi fedhii olaanaa waan qabaniif akkaataa namoonni kunneen itti keessummeeffaman irratti malli dhahamaa jiraachuu himani. Adeemsi afaan Oromootiin barsiisuu waggoota 4 dura magaalattii keessatti barattoota 5,000 hin caalleen kan eegalame yeroo ta'u, yeroo ammaa kana ammoo barattoonni 100,000 ol mana barnootaa keessatti barachaa jiraachuun dhaga'ameera. Sirri jiraatus kanaan booda mirga afaan ofiin barachuun saboota humni duubatti deebisuu kamuu akka hin jirres dhaamameera. Yeroo ammaa kana aanaalee magaalattii 125 keessaa aanaalee 113 keessatti afaan Oromoon barnoonni kennamaa jiraachuu obbo Zalaaleen himaniiru. Aya Studio. Ammazintaane gurbaan argitu, ammazintaane gurbaan argitu, rakkoo malee dhiirri ka'ee hin jibbitu, roorroof malee dhiirri ka'ee hin jibbitu, lagnuuf hin taane qomoo gorasi, lagnuuf hin taane qomoo gorasi. Lootee dhuftee kundoo dubbiin barasi. Dur warri keenya korma galee falatu. Dur warri keenya korma galee falatu. Maaf warra ammaa nama galee kan gatu. Eessaa dhufee nama galee kan gatu jetti gurbaa akkam wayya. Saba kola miko ya saba hayu saba sabona jalisu kan keetiin roro sitamate amayona gabrumma jabsuda jirma shimiti hijabaruda wanuma numite hunda tufanne birataruda saba kola miko ya saba hayu saba sabona jalisu kan keetiin roro sitamate amayona gabrumma jabsuda jirma shimiti hijabaruda wanuma numite wa hunda tufin birataruda. Fagora dufte yomu dandese Nanjuru wabanda mafakese Rorosa babana kalatamese Arrale kuno kuma durani Sabne ikimimani Nubasa kapso kabatubasa Keruki ya kareni tibubasa Ijebata kenya jarabti sinu halani imana
Mogonaa ikaanu falmachuudha maree walitti kaana. Yatii qeerroon kaffale wareegee yaa warra itti qoosu. Egaa fe'ee dhufa dhaloonni of tuutuudha sosoosu. Nama ajaa'iba dubbiin nama ajaa'iba dubbachuuf illee nama dhiba ina jaalaanuun taphattee firri geejjiba. Nama ajaa'iba dubbiin nama ajaa'iba dubbachuuf illee nama dhiba ina jaalaanuun taphattee firri geejjiba. Yaa qeerroo tumattuu galtana sabaatii rooriftu ofirraa ina dammaqaatii kaleessa kan lubbuu kenne falmeeroo akkamii. Alagaa nyaatti keeba qeerroo lammii koo kutaaf gandaan adda hiruuni gabroomsu irra garmaamsu wal filuuni. Egaa yaa saba koo maniin beekuun irra qaba dhugaa walitti muuf dinyumaaf irri geejjiba naanee yamtu sammuu koo har'as taatu barullee sabaaf kan hin tolle maliin mataan garangalle sabaaf kan hin tolle maliin mataan garangalle 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 baasuma. Saba koo lammii koo yaa saba hayyuu saba sabboonaa jallisuu kan keetiin roorro sitti hammaattee amma yoonaa gabrummaa cabsuudha jirma shimitii hidda baruudha wannummaan nu miite hunda tuffannee bira taruudha. Saba koo lammii koo yaa saba hayyuu saba sabboonaa jallisuu kan keetiin roorro sitti hammaattee amma yoonaa gabrummaa cabsuudha jirma shimitii hidda baruudha wannummaan nu miite waa hunda tuffiin bira taruudha. Sabni kuni koosaa sitti fakkaata diddeetti matiyyoo ga'ee si nyaata. Furtuu fi furmaanni harka keenya rafnaan tuffatameera. Seeraa miti kundiidha harka dhiiga kunoo nurra labsee jira dhugoga. Gabrummaa biraa ofiin affeerruu gantuu jalaan hiriirru. Diinarraa kan darbe na caala osoo jiru jira dhannoo awwaala. Wareeganarra keenya barkaadhannee miti dhiiga lolaafne. Ija koota feeroo irratti boosu hin taatu naftanyaa of kamachiisu. Nama ajaa'iba dubbiin nama ajaa'iba dubbachuuf illee nama dhiba ina jaalaanuun taphattee firri geejjiba. Nama ajaa'iba dubbiin nama ajaa'iba dubbachuuf illee nama dhiba ina jaalaanuun taphattee firri geejjiba. Agarree kan harkarraa nyaatenu nyaatee bomoo nutu galtuu dugdatti baatee tokkummaa nuti diinatti qabsoomne facaane warra mammaaksaa kan taane lammii koo kallattuullee jirtu dhugaanii jabeessa tokkichummaa gama hundaanii. Egaa yaa saba koo maniin beekuun irra qaba